Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaa hunduma keessaniif nagaan araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warri taatan sheer, laayik, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Obseen arra maal qabattee dhufte hojjettan waa'ee uummata keenyaa goofarratti lubbuu isaanii ba'aa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waaqayyo nu oolchee nu baasee nu galchuutti guddaa goonee hin gammanna. Gaafa rafnee kaanuu gaafa oollee bulluu waan qallaalii fakkaata jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf gaafa uummata kana ilaalu waaqayyo akkamitti haraara nuuf deebista jedheen waaqayyo gaafadha jechuudha. Maaliif uummanni kuni akka dubbatamaa jiruttis akka dhaga'amaa jiruttis lafti kun sharaattatee jechuudha. Uummanni kun hundi biyya jalatti gala nafe jechuudha. Maaliif yookaan otoo guddaa ta'ee yookaan otoo xiqqaa ta'ee yookaan otoo jaarsa ta'e yookaan jaartii yookaan waxxaatii ta'e eenyu biraa deeme jedhamee beekamee shaggaa ture. Garuu uummanni kun hundi daa'imni xiqqoo otoo nafin guddaan otoo nafin xiqqoon otoo nafin lubbuu isaanii ba'aa jira jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Dhugaa baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko jechuudha waan hin jedhe dubbadhu qabu. Garuu yoo itti hubadhe gaddi saba keenyaa, gaddi nama keenyaa, gadda keenyaa nuti tokkodha. Garuu waaqayyo ifu godhe. Waaqayyo waan godheef qaba. Zim jedhee akkuma nuti ilaallu kana otoo hin taane waaqayyo waan godheef qaba. Haa ta'u malee dhaloonni amma achitti lubbuun ba'aa jiru kun, dhaloonni lubbuun badaa jiru kun baay'ee nama gaddisiisu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akka miidiyaa irratti argetti mana tokkotu dura sharattatee manni sun gaafa jiguu namni kun mana saniif mirmatanii mana san keessaa namoota baasuuf hoo dhufanii irraa gadeedhaan moo gaara irratti sharattatee jedhan jechuudha. Dhaloonni achi jiran jechuudha. Dura garuu kan jigee kan sharattatee kufee mana tokko mana san keessa nama afurtu jira jechuudha. Nama afurtu jira. Nama arfan san baasuudha. Uummanni gizee dhufu gaarri immoo baddaadhaa irratti biyyee sharattate jechuudha. Dhugaa rabbii ani baay'ee waan isaan beeku haaraa waan natti ta'eef ta'uu hin beekanii jechuun waan akkanaa dhageessan beeku argeessan beeku jechuudha. Garuu baay'een gadde rabbi. Waaqayyo waan godheef qaba. Waaqa mormuu hin dandeenyu nuti. Garuu uummanni kun hundi lubbuu isaanii bade jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee maaliif otoo tokko na waliin wal faana uummata kana hunda dhabamuun lubbuun nama kana hundaa ba'uun gadda guddaadha nuuf. Haa ta'u lammii keenya, saba keenya, nama keenya nuti tokkodha. Gaddi isaanis gadda keenya, azanii isaanis azanii keenya, gammachuun isaanis immoo nuuf gammachuudha. Garuu immoo waaqayyoon waan walitti hin buuneef maal godhuu qabna? Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Kamis ta'ee kam waaqayyotti hin buunu nuti. Inni wayifuu godhe hin beekani, nu caalan immoo hin beeka. Waan waaqayyo godhee maa goote jennee waaqayyotti bu'uu hin dandeenyu. Maa goote jennee waaqayyo wal loluu hin dandeenyu. Garuu akkuma ta'ettus ta'u gooftaa galateeffachaas ta'u gaddi isaanii gadda keenya. Dhugaan baay'ee natti dhagahame. Baay'ee lakkaan jira wanni akkanaa hin jire bakka waaqayyo hoollee bullee kaanee gaafa gallu waanuma qallaalii fakkaata.
ganama oolchitee waaqayyo si haa galateeffannu. Waaqayyoon gaafa galateeffannu waan qalaalii fakkaata garuu wanta akkanaas jiraan jedhe wanti daqiiqaa keessatti uummanni namni kun dhabamus hin jiraan jedhe jechuudhaan akka gootti. Waaqayyo immoo inni waan hunda danda'u inni waan tolchus waan balleechus beekuu gararraa keenya jira. Nuti ammas saba saniif wanna jennu qabnu dhaloota boqotaniifis dhaloota jiraniifis waaqayyoodhuma kadhanna. Maaliif waaqayyoon gararraatti nuti gargaarsa isaanii goonu jiru. Har'a gargaarsa qarshii godhuufii dandeenya. Wanta torbee tokkoof hin taane gargaaruu dandeenya. Nyaachisuu dhugaasuudhaaf hin dandeenya ta'a waan qabnurraa jechuudha. Heeyyan garuu gargaarsa lubbuu adimee fi waan hin taane immoo waaqayyoon kadhannaaf dhugaa ani akkuma iyyuu cufaa jechaa ture. Dhaloota boqotan kanaaf irree kadhataa barbaachisa jechuudha. Maaliif dhugaa ani wannan jedhuun qabu biyya keenyaaf araaran kadhachuu nu barbaachisa. Maaliif kadhannaa guddaa biyya keenyaaf barbaachisa. Guyyaa nuti amma dandeenyetti tsoomaf sagadaan dhugaa kadhannaa biyya keenya nu barbaachisa. Waaqayyo biyyattiidhaafis nagaa kennu, sabaafis nagaa kennu, warra boqotaniifis lubbuu isaaniif jannata haalaatu jennu waaqayyoon kadhannaa. Warroota jiran ijoollee xixiqqaa maatii ijoolleen dhaban akkasumallee ijoollee xixiqqaa jiranii haadha abbaa obboleessa dhaban waaqayyoon jajjabinaa kennuuf hin jedha. Dhugaa Rabbii ani baay'een gadde Rabbi ani baay'een gadde akka kootti beekon waan hin eeginiif ta'uu diduu baay'ee na gaddisiise wanti isaa jechuudha. Waaqayyoon jajjabina isaaniif haalaatu waa gochuu hin dandeenya. Nus immoo dhaloonni biyya ormaa jirus haa ta'u dhaloonni biyya keessa jirus haa ta'u bakka jirutti waaqayyoon jabeessine biyya keenyaaf saba keenyaaf nama keenyaaf haa kadhannu siniin jedhaa. Kanuman jedha wannaan biraa wanta hin jedhuun barbaadu. Viidiyoo warraa asuma irratti xumura. Waaqayyoon jabeessine nama keenyaaf saba keenyaaf maatii keenyaaf haa kadhannu. Walii keenyaaf irraa haa kadhannu siniin jedhaa. Viidiyoon koo kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na jajjabeessaa. Viidiyoon biraatiin ammoo walitti deemti. Bravo.